Gochoota nyaataa wal qabatan kamiin mee akkamitti ibsitan afaan Ingiliffaatiin? Let's start. The first one is taste. Taste jechaan dhandhamu. Nyaata tokko mee bilchaatee jira dhandhami jechuu feeta maal jettan? Taste it. Would you taste this? Great. Mee daabboo kan dhandhami jechaa. Good. And the next one is what? Lick. Lick. Yeroo waa nyaatanii geessan akkam goota nama baay'een keessatti. Arraabatanii meree lick muuxachuun sun maal jedhama? Lick jennaan jechaa. Leak mutachuu san quba keessan akkanatti leak gochuun sun maa inni leak jennee waamna jecha. Good. And the next one is what? Bite. Bite jennee waamna jecha. So amma daabboo isinii kennanii mee daabboo kanarraa kutadhu qixxaa kanarraa kutadhu yoo jechuu barbaaddan maal jettan? Take a bite. Mee ammas irraa muradhu jecha. Irraa ciniinadhu irraa kutadhu jecha. Are we good? Excellent. And the next one is what? Munch. Munch. Munch means more, for example, if you are eating a crisp or French fries, chips, kajanus and jecha. Yeroo nyaatan takka takka akkana suuta. Injiru namni yeroo nyaata waliin nyaatan suuta takka akkana fuudhee akkana matabataa jiru kanatti akkana nyaata. So that's what we call what? Munch. Jennaan jecha akkasitti nyaachuu. And the next one is what? Faallaasan immoo gulp jecha. Nama waan tokko guddisee fuudhee akkanumatti cuqqaalee galchu. Bishaan wama dhugu kamiyyuu akkanumatti galchu jecha. Keessumaa namni shorbaa wayita dhugu akkana. Namni garii akkanumatti galabbata jecha. So that's what we call what? A gulp. Don't gulp it. Gixxam godhanii dhuguu santu maal jedhama? Gulp jennaan jecha. Gochoonni biraallee yookaan verbiidhaan biraallee kaasirraa hafanii jiru. Mee koomentii keessatti na beeksisaa isiniin jedhaa. Barnoonni keenya isinitti tolee like, share, follow gochuudhaan nu cinaa dhaabadhaa. Kuma dhibbannu seensuu qabdanii. Peace out.